sagantaa waltajjii dilbataa. Kun raadiyoon Itoophiyaa qophii afaan Oromoo damee Hararirraa kan isiniif dabraa jiru sagantaa waltajjii dilbataati. Sagantaa teenyaas oduurraa qeeballee hamma sa'a 7tti isinii wajjiin turuudhaaf istuudiyoo galleeti jirra. Dhandhama qilleensarraan wal baradhaa heeraa fi seeraa fi qophiin addaa kurfaa sagantaa keenya kana keessatti kan walitti qindeessine gara keessanitti dhiyeessinuun ta'a. Keessattuu har'aan tana biyyi teenya wabii midhaan nyaataatiin if danda'uudhaaf sochii adda addaa godhaati jirti. Inumaatu hiyyummaa dhabamsiisuudhaaf fi beelarraa fagaachuudhaaf uummanni duraan gargaaramaa turan kan har'aan tana wabii midhaan nyaataatiin if danda'anii numaa dhoortorraa baanis iddoo tana jechuunis guyyaa boruu as magaalaa Hararitti badhaafamuuf ta'an. Kan waajjira qonnaa fi misooma baadiyyaa godinni Harargee bahaa qopheessee jechuudha. Eegaa namoonni kunis nama 1000tti lakkaa'amuutu ayyaanicha kanarratti argamaati. Nutis gama booda sagantaa keenyaatti kan qabannee dhiyaannu ni ta'a. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turaan afeerraa keenya sirbaanii takka jenna sagantaa keenya. Akamitina kam gona hanaf jureen gargar baana. Akamitina kam gona akamitina kam gona akamitina kam gona. Akamitina kam gona hanaf jureen gargar baana. Dukana kuleji simale malga bakana fanse bana baridina be familtena kanketi kuleji yonani majere adumba tedete yo atinjirane jirun ko dukana kuleji simale malga bakana fanse bana Dina be familtena kanketi kulehi yonani majere adumba tedete kana hundala ale yaduna halele malib gargar baana wajine jerana sora lubukiya Mubijirokeya afuranda laado ansiram bagado kana hundala ale yaduna khalele malib gargar baana mujini jirana sura lubukiya mubijirokeya afuranda laado nawjin jirado Kurfaawni itti aanu dhandhama kana keessatti gooftawwan adda addaa isin seeqqachiisan jennee gara keessanitti dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Arraas kanumatti fuudhaan Zakkaariyaan biyyeen waan walitti qindeeffatee isiniif dhiyeessina. Iddoon beektaa iddoo wadaajaati. Haayebo. Wayita beektaa gaafuudhaa taatu wayita wadaaja mooyiluu godhan taatu waan adda addaa irrattis waa hedduun nama qunnamame. Edaanuu namichi jimaani qabee waasee taamite. Ni cafaqatee galaan qinjima harkatee malee hin jettu. Kana qameeti edaa halkanii beektee faanusa isaa fudhateeti. Mana fincaanii ni beektame. Mana fincaanii fannifatee rarraafatee. Gattaa'ee qulqulleeffate. Hoggaa qulqulleeffate booda edaanuu Ameerikaana jiraa miti faanusa bikkuma rarraasisanii dhiiseeti hulaa banatee bahee
namoota keessammaan deebiin. Haya. Edaanuu ji'a hoggaa gabba'uu si faanusa isan barbaachifne. Tole abu. Amma wadaanyichi jiru hundinuu mana fincaanii ni madaq namaa jira jeetuma deebi'e. Namni nu madaqan namaa jira jeetuma deebi'e. Faanusa sallaalanii faanusa akka isaa ifa. Inni immoo uummata as wajjin qamahu jiran qof tokko dhaabe faanusa kiyya eenyu fuudhee gadiin bahe faanusa kiyya naa kannitan malee jeeti halkan guutuu akkasitti uummata hiraarsaa bulee toora bariisaa kan namni tokko dhiiroo faanusni kun akkanumatti taa'u jira waa namni biran jiru jaanii hoggaa dhaqee ilaalu dhuga baanaa edaa faanusni badee kan namicha saniiti akkasi kanneefi jaanii tanaan maal jetta. Ajaa'iba jennaan. Haraaraa fi araada eega eegaluun keenyan hafeen barta kaan itti daajeeti. Kunis namichi tambooni dhuga waasee taa'amiti. Mana citaatu gubateetu malee jettu buqbuqinni godhu. Jimaasni qaamaa hawaasee taa'amiti kumaan reefu siin jeessanitti daabulloodhaan dura kaayanis numa fixaa beete. Numa afuuf. Edaa gaafa kaan lafti masnoodha. Lafa bishaaniiti. Maagadaani beeytee ooyirota isaanii obaafatan. Naannoo sawwaan muknitti baay'atuuf jecha yeroo hedduu maagada kana ni qulqulleessan beeytee haramaa fi baalarra jiru kana hunda maagada kana keessaa bishaan kana kan qabne irraa maraati deeman beeyta. Edaa inni jalqaba bikka madda bishaanii irraa mataa lafa qabee maagada kana keessa qushaasha kana moggaa lameen itti irraa harumaan eegalin. Osoo haruuti osuma akkasii oofu jiru dubartiin takka maagaduma keessa teesseeti qaama dhiqachuu jirti. Kashii bakka rabbi uumetti. Inni eega mataa lafa qaqqabe wayii fuuldura laala akkanuma gaggodhatee qushaashaan haxaawaa ce'a. Isii tanaas qushaasha jeetuma lat godhee hoggaa lafaa fuudhu nama dhalaate sanuu qaama qullaa jiru. Gaman hoggaa jiru namayyuu biran jiru. Achuma lafa dib godhee miilla koona baase jee biraa kute isiinis nama santu kas godhee baareesse inninis eenyu kas godhee baareesse hin beeku. Achi buute ta'anii jaanii tanaan maal jette? Maal jennaan? Dhaggeeffattoota keenya asirratti dhaamsa tokko dabarfachuu barbaanne gofoota akkanaa kan uummata bashannansiisan kan qabaattan yoo ta'u hirmaattonni keenya hedduun gama keenyatti dhuftanii sagaleedhaan dhiyeessuu akka dandeessan isiniif ibsuu barbaanna. Muuziqaa isinaaf yarra.
hayyoota Oromoo afaanii fi akkanumattis aadaa guddisuu irratti gahee guddaa taphatan keessaa Sheek Bakrii Sabaloon isaan hangafa jechuu ni dandeenya. Waa'ee isaan irratti xiyyeeffachuudhaan qophiin gara keessanitti qilleensarraan wal baradhaatiin isiniif dhiyeessaa jirru arraas kutaa sadaffaatiin kan itti fufu ta'a. Akkaataa barruu isaanii irratti fi eessa akka barsiisan seenaa isaanii irratti Zakkaariyaa Miyyeen arraas waan walitti qindeeffatee qabaati itti dhiyaadha. Abdi kutachifne midana penyota hayyuma baraise oromota hayyuma boroise oromota soda dakankabu dalota nigota abdi kutachifne midana penyota hayyuma baraise oromota Haayoo fi hojiileen Sheek Abubakar gaa waa hedduudha jenneeti jirra. Abubakar waa hedduu ummata barsiisaniiti dabran. Ummata barsiisuu walaloo adda addaatii fi akkasumallee barruu adda addaatis ummata isaaniitii dhiisaniiti dabran. Sheek Bakrii Sapaloodhaa jechuu keenya. Bara 1927 gara Sapalootti deebi'uudhaanis gaa kan barsiisuu eegalan yeroo jalqabaatiif barsiisaa beekamaa ta'aniitis gaa Sheek Bakrii Sapaloo jedhamanii kan waamamanis gaafa sanirraa qabeeti. Nama dandeettii addaa qabanii fi akkasumatti jaalala Oromummaatiin tuqamanii jechuunis ni danda'ama. Barnoonni isaan kennaa turanis yeroo sanitti barnoota amantii qofatti kan daaggeeffame hin turre. Dandeettii adda addaati qabaachaa turani. Dargaggoonni eenyummaa isaanii akka beekan barsiisaati turan. Walaloodhattis fayyadamanii jaalala Oromummaa dargaggoota keessatti uumuudhaa fi haala siyaasaa Oromoo fi aadaa isaaniitis fooyyessuudhaan hojjetaati turan. Itti dabaluudhaanis dagaagina afaan Oromootii fi guddina isaatiifis hedduudha ijibbaachaa turan jechuun ni danda'ama. Iddoo sanitti jechuudha. Bara 1928 haadha mana isaanii Khadijatan jaamtu fuudhani. Bara 1930tti immoo abbaan isaanii lubbuuwwan dabraniif jecha maatii hundaa'uu walitti qabanii guddisuun isaan irratti buute. Garuu ammoo tanaanis abdii odoo hin kuttatin obboleeyyan isaaniitis guddisaa akkasumattillee hawaasa naannawa isaaniitis bu'aa adda addaa buusaatiif turan. Ummanni naannawa Sapalootti argamu sirna gadaatti fayyadamuudhaan akka rakkoo hawaasummaatii fi akkasumattillee rakkoo adda addaa hiikkatuu fi barsiisaa akka turan seenaan isaanii kun ni ibsa. Iddoo Sapaloo jaamturraayis yeroo lamadaatiif kan deemanii ittiin barsiisan Addeellee jaamti. Addeelleen giddugala barnoota Sheek Bakrii bara 1940 hojii itti eegalanii jedhameeti himama. Addeelleen Sapaloorraa gara dhiyaatitti argamti jechuudha. Achi dhaquun isaaniitis hojii jalqabaa fi haala duraan mijaawaa ta'e argachuudhaaf barnoonni isaaniitis babal'isuudhaaf ture. Addeelleen tunis Harargee lixaatii fi Harargee ba'aa jidduutti argamti. Sapaloo dabarree jechuudha. Hojiileen gurguddoon ummata biratti kabajaa fi jaalala guddaa isaaniif argamsiisanis seenaa keessattis maqaa cululuqaa akka isaan barreeffatan isaan gonfachiiftes kan barreessan iddoo Addeellee tana wayita jiran akka ta'e seenaan Sheek Bakrii Sapaloo ni ibsa. Ichirraa kaaniitis ammas Ligiboodha dhaqan. Ligiboon giddugala barnoonni itti kennamuu isaa sadaffaadha jechuudha isaaniif. Ligiboottis kan barsiisaa turan bara 1948 hamma bara 1953tti. Sheek Bakriin seenaa jireenya isaanii keessattis waan guddaan kan hojjetan yeroo bakka kana turanii fi bakka Ligiboo jaamtu turan akka ta'e ni himamaafi. Inumaatu yeroo tanatti wanni isaan barreessan waa hedduudha. Seenaaleen isaan achitti barreessan kitaabban isaan afaan Oromootiin achitti barreessan arraan tana qo'annaadhaaf qophaa'ee iddoo adda addaatti qo'atamaati jira. Meegaa kitaabbiin Sheek Bakrii Sapaloo keessattuu wanni isaan barreessan akkuma beekamutti Sheek Bakriin walaloodhaan beekama jenneeti turre. Walaloo barreessuu cinattis kitaabban afaan Arabaa barreessaati turan jechuudha. Keessattuu qabiyyeen walaloo isaaniitis cunqursa ummata keenyarra ture kan ibsan ture.
Sheek Bakrii Sapaloogaa yeroo tanatti gaa barruu afaan Oromootiif barbaachisaadha jaan qubee isaanis gaa kaayuudha eegalan. Qubeen isaanii tunis gaa barattoota isaaniitii fi darasaa isaanii biratti hedduudha fudhatama harkatte. Barattootaa fi darasoonni isaaniitis achitti eega baratan booda gara Somaaliyaadhaa deemaniiti achittis nama barsiisan. Namoota achitti isaan barsiisan kanaatu achirraa ka'ee gara Finfinneedhaa dhaqe. Eega Finfinnee dhaqanii booda gaa Finfinnee keessatti isaan kanarratti qubeen tun qabamteeti. Isaan kunis gaa eessatti akka baratan waa'ee seenaa Sheek Bakrii Sapaloo kana achitti mootummaa gaafasiitiif himan. Sababa kanaan Sheek Bakriin ni qabaman. Hoggaa qabaman hoo akkam ture? Mee kanaas gaa Sheek Mahammad Siraaj ilmi isaanii ni ibsan. Hoggaa dhiheessan qubeen tun teetii huma jedhaniin eetiyya jeen eessaa fote ati eenyurraa baratte nam tokkollee irraan baranne ifumaafin hassaabii kiyyatti baradhe maal hassaabii gootee baratte waan Itoophiyaa keessa namni aboo je'ee afaan Oromootiin dubbatu malyoona hangana ta'eef malyoonni hangi kuni Amaaranyaan baradhe yoo jees Ingilizanyaan baradhe yoo jees Faransaan baradhe yoo jees Arabanyaan baradhe jees turjumaanatti waan hajamuuf turjumaan waa baratuun dafee kan namaaf hin seenne waan ta'eef goddaatiin barnoota dhufte jechuu hassaabii godheetiin baasee fi jeen hoggaasi tokko ati qubeen lama mangistii tokko keessa hin tahu jechuu hin dhageenyee jeen hin dhageenyee jeen akkana maaltu kana jeen mangistii jeen mangistiin hin jiru jeen mangistiin ankaniin dhagee mangistii waa baru jaalataa jechuudha jeen kan tolchineef ammoo barnoota sanii jeen qubeen ammoo ifii wanjalaa miti jeen wanjala abbaatu eega barate booda yookaan afaaniin dubbatee yookaan harkaan barreessaa jeen amma akkamitti mangistii tokko keessa qubeen lama hin dalagu hin tahuu jechuu amma biyya teenya tana Amaaranyaa jira jeen Ingilizanyaa jira jeen Faransaawii jira jeen Oromoonis nama jeetiin baaseef jeen hoggaasi tokko isaan keessa gobaznoo je amma kaanii gaafate ammaas dhugaadha kan hassaabii gootee eega Itoophiyaadhaaf baafte asii deemee qubeen kun Maqdashoo dhaquu maaliif itti dhiiftaa jeen suni waaniin ani sin gaafadhu na gaafattanii jeen ani Itoophiyaa kaniin baaseef qaraasisee barsiise jeen kanarra baratee achi deemu awwardiyyaa karaa saniitii miti waan gadhiiftaniif isiniin gaafadhaa jeen jeefirraa isanumarra deebise kanarra qat godhe amma gaa hoggaa fixatan amma gaa si deemsifna jaanawoy fidaa jee Addis Ababaa si baafnaa jedhaniin haa fidaa jedhanii makiinaan fidanii ni naqan makiinaa tana hoggaa naqan maal je yoo har'a makiinaan tun na fuute an takkaa rabbiif hin sujuunne jeen yoo sujuudees rabbiin narraan qeeballee jeen rabbumarra kaati tana beekaa je makiinaan didde taan fidan didde tunis shan waliin gayan didde deemuun hoggaa shananuu didde bu'an irraa hoggaa bu'anii amma daanyoota dirree dhawaa kana gaafatan isin namni Harargee kuni mataan qabdanii jedhaniin namni kun qubee tana gaafa dura baasisan isin garsiise moo garsiifne yennaan nu garsiise jettanii silaa gaafasuu isiniitu mangistii beeksisuu qabaa takkaa namni kun biyya alaa deemee yennaan hin deemne jettanii kissii meeqa biiroo qaba yennaan hin qabu jettanii takkallee ammuma ammaatillee qara waraanaa dura nu dhaabdanii numaatu naamusaan gaafate malee namni kun nama guddaa nama kabajamaa sootuma gaafadhaa jettanii nuufillee tilmaama tokko hin kennine jedhaniin akkasitti isaan kana zigaalanii lollolaniini amma gaa asitti hidhaa qumsurii teeyseeti sihiine akka magaalaa irraan baane mana sii goonee teessee hanga waraqaa tana fuunee achi ol geessinee gad deebinu nu eeydaa jedhaniin mana ifiifin kireeffadha jeen qubee wanjalaa miti wanjalaan qabu mana ifiifin bakkaan fedhe kireeffadha kana dheefaafis hin deemu jeen amma amata 18 sayllee isaan kana jeen qubee tana eegaan baase odoo waan biyya balleessaa taatees duruu balleessi jeen isin ammoo kan
waan amata kurra saddeet fixee sayleessaan kana ar'uma dhagayu biyyaa huquban qabdanii jeen mana bakkaan fedhetti ifiifin kureeyfadha waasii isiniifi yaama mana kireeyfadheetiin taa'ee isin eega jeen akkasitti gasxii 19 godhanii akka beekamu jedhanii kattaabii yaamanii ol ergan gara Hayila Sillaaseedha achi booda khalwaa amma mana kireeyfateetuma khalwaa seenee kadhas seene inni meegaa sheeyni keessattuu walaloolee bebbereedduu afaan oromootiin gaafa sangaa ijoollee barsiisu darasoota isaa barsiisaa turan walalooleen sanis gaa kunoo kitaaba isaa amma fiddanii kunoo as istuudiyoo teenyatti waliin argamnaati mee walaloo sanirraa takkaa filamanuu jaa walaloon dhedheertuudha gaggabaabsaatu mangarraa dandeeyta gaggabaabseetumaan walaloo sadii fi kanarraa sadii faa isiniif laarraa ibsee tuni amma akkana jetti qubeesaatiin barreeffamtee jirti hiyyeessi karaa hujii ganamaa jabaan mana taa'ee wadaa ganamaa gamee isi namaa hayyameen fe'amu jiruu gabra gootu didee qalamaa gamaa gamanaa tannu taajjabanii gooshuu sareen moote hangaafalamaa odoo ka'anii tolchanii lolanii xilaanni caphee baqatee dhabamaa silaa ormi beekee oduu nu duraa hulaan cuccufaadhaa marabbanamaa abaabumateeti kalee nagasee taraan isin geenyaan kunoo a'amaa araa bahanii luba foon hiranii hoggaasan gaggaariin namaa filamaa baheeysuma laaleen namuu filataa isaan san turaa baadoorii ja'amaa ra'yisticha waannaa urjiin bokku'u akeekkadhu yaaboo falaansinamaa bokkuun milikkeeta goftaa fugugii sibiillin tahuu mukarraa qoramaa ammoor abokkuu jira'aan ja'anii garii adaree naqanii maramaa yoggaa saddeet geenyaan gadaa fixate bahee walga'ee lubumaa qalamaa jaarraa 38 nagasuu oduu jaarsi raagaan cufaa ni himaa barruulee fi walaloon sheek Bakrii Sapaloo tana qofaa miti hedduudha walaloon isaanii keessattuu gaa ammaan tana tan barreeffamtees ni jirti kana qofaa miti kitaabban isaan maxxansanis gaa eega isaan lubbuudhaan dabran booda gaa biyya Somaaliyaatitti isaaniif maxxanfameeti jira kunis gaa Sheek Mahammad Rashaadiin kitaabban kun kan akkam akka taanis gaa sagantaa teenya tan fuulduraa keessatti kan qabannee dhiyaannuu ni ta'a. Tani gota abdi kutachifne midana penyota hayyuman baraise oromota hayyuman boroise oromota soda takan kabu tani gota abdi kutachifne midana penyota hayyuman baraise oromota hayyuman boroise oromota yakki tokko oggaa hojjetamuu karaa adda addaatiin hojjetamuu danda'am karaa suduudaanii fi suduudan ta'initti jechuudha asirrattis gaa yakki hirmaannaas ni qaba hirmaattoota yakkaa kan jedhamu kun maali kanaa fi kanneen biroo irratti Zakkaariyaa Miyyeen qophii heeraa fi seera amma itti dhiyaannu keessatti waan walitti qindeeffatee qabaati dhageeffadha. gocha yakkaa tokko keessatti yakkisun gaa jalqabarraa hanga raawwite takkaa'u hamma dhumaatitti namoonni hedduun keessatti hirmaachuu ni danda'ama gocha saniis gaa itti yaaduu fi qopheessuudhaan raawwachuudhaan namnummaan tokko qoftiinis yakka san keessatti raawwachuun ni danda'ama akkasuma ammas nama tokkoo fi tokko ol namni baay'een yakka tokko keessatti hirmaatee yakka raawwachuu ni danda'ama garuu immoo yakka kanaas gaa kan raawwate yakkamaa tokkoffaa fi lammaffaa jechuudhaan akkuma badii isaaniitti
tartiibaan kaayuun ni danda'ama. Inumaatu gaa yakka tokko raawwachuudhaaf nama qofa osoo hin ta'in kanneen bineensatti fayyadamuudhaan yakka raawwatanis hin dhabamani. Kana hoggaa jennu bineensa leenjisuudhaan yakka raawwachuunis akka danda'amu. Kana malees namoota yakka yoo ni raawwatan hin gaafachiifne kan akka daa'immanii namootan ammaas umriidhaan manguddoo ta'an kan humaa takka illee hin beekne kan umriin isaanii gara dullumaatti deemte akkasumatti illee ammaas namootan dhukkubsattoota sammuuttis fayyadamuudhaan kan yakka raawwatanis hin dhabaman. Kun hundinuu gaa qorannaan itti dhaqqabameeti akka yakka san raawwachuun isaanii eega mirkanaa'een booda seeraaf dhiyaatanii murtii haqaa ni argatani. Eegaa yakka tokko keessatti hirmaattonni kan akkami waan jirurratti sagantaa teenya tan torbaan dabree isin dhageessisaa turuun keenyas ni yaadatama. Hirmaattota yakkaa kanarrattis gaa ibsa kannuu kannan obbo Mahammad Ziyaad Ibrahim itti gaafatamaa waajjira haqaa godina Harargee Bahaati. Maallaqaatiin kanaan gargaaru jechuudha. Yoonni kan gargaaru akkamitti gargaaraa ka jiru buuda laallaa jechuudha. Karaa kallattii hin taaneen namoonni akka keessatti hirmaachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf akka buuda bal'inaan laallutti namoota daa'imatti fayyadamuudhaan namoota itti gaafatamummaa yakkaa hin qabne maraatatti namoota sababa dhukkubaatiin sammuu isaanii hin daleenetti ifin nama qulqulluu ta'etti akka meeshaatti itti fayyadamuudhaan namni tokko akka keessatti hirmaachuu ni danda'a jechuudha. Qaamaan kallattiin qabatamaan namni akka raawwate duuba namoonni biraa jiraachuu ni malan jechuudha. Yakka boodaas akkasumatti eegee akka raawwatame booda namoonni biraa yakka keessatti hirmaachuu ni danda'anii jechuudha. Akka waliigalaatti kana hirmaannaa yakkaa bakka lamatti baasuu ni dandeenya akka seera biyya keenyaatti. Tokkoffaa hirmaattoota sadarkaa tokkoffaa jennee lafa kaa'uu ni dandeenya. Hirmaattoota sadarkaa lammaffaa jennee bakka lamatti qooduu ni danda'ama jechuudha. Hirmaattoota sadarkaa tokkoffaa jechuun akkaataa seera akka biyya keenyaatti gocha yakkaa tokko keessatti namoonni hirmaannaan isaanii sadarkaa tokkoffaa jalatti kufu yakkamtoota adda duree jedhaman. Yakkamaa adda duree jechuun sababni maqaan kun itti kennamuufii dandeessu gocha yakkaa keessatti hirmaattoota yakkaa kallattiin yookaan karaa kallattii hin taaneen yakka keessatti hirmaatan jechuudha. Kanaas adda bittinneessinee eeguu laallu. Wanni qoqqoodamaa jechuudha. Inni qoqqoodamaa jechuudha addaan. Yakkamtoota adda dureen takkaa'u afaan Ingilizitti principal offender jedhama. Yakkamtoota adda duree seera yakkaa keewwata 32 jalatti akka ibsametti hojii yakkaa tokko yaadaa fi fedhii guutuudhaan kallattiin gocha takkaa'u sochii qaama isaatiin yookaan karaa kallattii hin taaneen yakkicha adda durummaan raawwachuun sadarkaa tokkoffaatti namoota gocha yakkaa keessatti hirmaatanii jechuudha. As keessatti wanni ilaalamuu qabu namoota kallattiin yakka raawwatan kan jiru murteessaadha jechuudha. Kallattiin yakka raawwachuu jechuun maal jechuudha? Iddoo yakkaa sunitti argamuudhaan sochii qaama isaatiin meeshaadhaan iddoo yakkaatti argamee namoota yakka raawwate jechuudha. Namoonni kallattiidhaan karaa kallattii hin taaneen yakka raawwatan ammoo bineensota leenjisuudhaan fakkeenyaaf saree waan akka qalamee jaldeessa hantuuta maal bineensota akkanaa kana leenjisuudhaan akka inni qabeenya namaa hatu qabeenya namaa saamu godhuudhaan karaa kallattii hin taane yakka keessatti hirmaachuudha jedhan yakkoonni akkanaa kun gaa baratamaan akka baratametti karaa Awurooppaa kanaaf karaa miidiyaa irraa ni dhageenya asitti illee jiraachuu baatu mul'achaa jira jechuudha. Karaa kanaan namoota yakka keessatti hirmaatan jechuun uumamatti fayyadamuudhaan kana kan biyya keenya keessatti qabatamaan mul'atu galaana karaa dur sirrii qabatee deemurraa meessuudhaan nama akka ajjeesu takkaa'uu qabeenya nama akka miidhu godhuudhaan namoota qulqulluu haala hin hubatin haala yakka raawwachaa jiraachuu isaa hin beekne takkaa'uu haala yeroo haala naannoo sun hin hubatin itti fayyadamuudhaan jechuudha. Namoota sababa daa'imummaatiin maraatummatiin dhukkubaa fi machaa'uutiin takkaa'uu summiidhaan fajaajawee yakka raawwatuu fi amala yakka isaa addaan hin beekne sun itti fayyadamuudhaan wanni godhuudha jechuudha. Hirmaattonni yakkaatis hedduudha jenneeti jirra. Tokko tokkos gaa osoo beekuu hoggaan yakka keessatti hirmaatu. Tokko tokko ammoo odoo hin beekin namoonni isaanitti fayyadamuudhaan yakka akka raawwatan kan goosisanis ni jiran. Kanarrattis gaa obbo Mahammad Ziyaad waan nu ibsaniif guddaadha galatoomaa jennaani isaan kunoo akkamitti gaafataman. Deebii tanaatiif sagantaa teenya tan fuulduraa keessatti kan qabannee dhiyaannu ni ta'a.
magalle harule wawa name tu kamera osonde mukharara baredarra magalle harule name tu kamera bifte kharuda el kanse mannanim peto aye bareda se magala bifte kharuda el kanse mannanim peto aye bareda se jise halala namalla zubala jise halala namalla zubala बुझे ना कावते आहा न डोर के ते माला सोंदे मुखरारा आहा बरे दर्रा मगाले खारूले आहे आहा नूरे तुगा मेरा akka tartiiba sagantaa teenyaatitti maayyiirra gayaati jirra arraanta nagaa diraamaa hin qabnu idda diraamaatittis gaa qophii addaa takka qopheeffannee dhiyaanneetiin jirra qophiin addaa tunis gaa qonnaan jireenyiin wabii midhaan nyaataatiin if dandan guyyaa boruu as magaalaa Hararitti eebbifamuuf deeman 1,100 asitti eebbifamuu deema nutis gaa kanarratti waan wal qindeeffanne qabnaati turtii gaarii sagantaa teenyaa waliin isiniin jenna. bardo brenda dane lali cinacha khoti vaya dabbate natti qofle kanumma lala khoti vaya gorara lidasati balli libasha sati vaya आनंद साया पक्काता विशाम पे दगसाती भैया लाल तेरे ते आवासे ले अल्लाह ती मरपची से भैया कंजुए दब्रंबानो गगबा भाई पची से भैया qonna biyya teenyaatiif bu'uura misoomaati jechuun ni danda'ama qabeenyi akkuma biyya teenya keessattuu guddina isiitiifis ta'e jireenyaa fi wayyaa'insa jireenyummaa ummatichaatiifis furtuudha jechuun ni danda'ama akka ogeeyyan qabeenya uumamaa ibsanitti ummata Itiyoophiyaarraa 85% hojiin irratti bobba'an qonna akka ta'es ni ibsama danqeen qonnaa tunis oomisha biyyattii 50% argamsiifti gurgurtaa biyyi teenya gara biyya alaatti ergitu keessaas 90% sharafni alaa kana argamu danqee qonnaa tanarraayi industiriileen biyya teenyatti argaman gurguddaa fi jiddu galeessa kan ta'e hundinuu jechuun ni danda'ama meeshaa isaan barbaachiftu jirtuu kana argatanis 70% hojii qonnaa tanarraayi sababoota ammaan tana tuttuine kanaa fi kan biraatiifis hojiin qonna biyya teenyatti bu'uura misoomaati qonniti oomisha nyaataatiin if danda'uu malattis danqee misoomaa kan akka industiriitii fi daldalaatiifis bu'uura tanaaf hiyyummaa keessaa ba'uu fi wabii midhaan nyaataatiin if danda'uudhaaf dhukkuba adda addaa firraa ittisuu fi akkasuma beelaa fi gadadoo keessaa ba'uufis xiyyeeffannaan gaariin roga kanaaf kennamtee yoonii fi irratti hojjetan qofa ummata Itiyoophiyaa keessa miliyoonni 60 ol kan jiraatus baadiyyaadha jireenyi ummata kanaatis kan qonna irratti hundaa'e jechuun ni danda'ama
biyyi teenya wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaaf sochiin godhamtu akka galma ga'uufis yoonii fi kan qonnaan jireeyyii kanaafis gaa deeggarsa barbaachisaan godhameef qofa jechuudha. Roga kanaanis mootummaan keenya imaammataa fi tarsiimoo bal'aa qabatee ittiin hojjechuu irratti argama. Arraan tana biyyi teenya qonnaan jireeyyii moodeela ta'anii gara investaraatti tarkaanfachuu danda'an kumaatamiin horachuu eegalteeti jirti. Qonnaan jireeyyiin tinnisaa fi leenjii adda addaa tan qaama mootummaarraa argatanitti fayyadamuudhaan mataa isaaniitii fi biyya isaaniitiifis bu'aa olaanaa buusaatti jiran. Mootummaan tinnisa godhaa jiru keessaa tokko ammaas wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudha. Akka godina Harargee Bahaatti waggoota 5 dabranitti gaa qonnaan jireeyyiin 400 fi 86 ol ta'an seeftineetitti hammatamanii wabii midhaan nyaataatiin akka if danda'anitti irratti hojjetamaati jira. Godina Harargee Bahaa godinoota hanqina wabii nyaataa qaban keessaa tokko akka ta'es ifa. Sochii godhame kanaanis gaa qonnaan bulaan 1,100 maatii isaaniitii waliin iddoo tana as magaalaa Hararitti eebbifamuuf deeman. Isaan kunis gaa wiixata takkaa'uu isniina boruuti akka godinaatti galma Amir Abdullaahitti badhaafamuudhaaf ta'an. Kanarratti gaa qaamolee adda addaa bal'inaan haasofsiifneeti jirra. Mee itti gaafatamaan waajjira misooma qonnaa fi baadiyyaadhaa obbo Ahmad Said maal jedhan waliin haa dhageenyu. Akkuma amma Zakariyaati ibsite guyyaa boruu qonnaan bultoonni godina keenyaa hanqina wabii nyaataa hidda gadi fageeffate keessa turan waggoota 5 dabreef gargaaramaa turanii jiruuf jireenya isaanii fooyyessanii yeroo ammaa gargaaramuu bira gargaarsa jala jiraachuu osoo hin taane qabeenya horatanii of danda'anii hiyyummaa seenaa godhanii guyyaa boruu ayyaana owwaadhaan magaalaa Hararitti eebbifamuuf deemanii akkuma beekamu godinni Harargee Bahaa hanqina wabii nyaataatiin beekama. Waggoota dabran keessatti hojiin babal'oon hojii misoomaa gaggeeffamaatu ture. Keessaahuu wabii nyaataa ilaalchisee hanqina wabii nyaataa jiru kana jalarraa maqsuudhaaf hojiin babal'aan hojjetamee jira. Qonnaan bultoota hanqina wabii nyaataa qaban kan hanqina wabii nyaataa isaanii mirkaneessanii akka of danda'an godhuudhaaf hojiin babal'aan hojjetamee jira. Kanumaan qonnaan bultoonni amma guyyaa boruu eebbifaman kun deeggarsa mootummaan godhuuf cinaatti tattaaffii isaaniitiin hojii babal'oo hojjetanii guyyaa boruu eebbaaf gahanii jiranii. Obbo Ahmad asirratti qonnaan jireeyyiin amma guyyaa boruu gaa hojii isaaniitiin moodeela ta'anii keessattuu wabii midhaan nyaataatiin if danda'an kun kan duraan haqqina nyaataa qaban haqqina oomishaa qaban maal irratti bobba'aniiti ammaan tan hojii tanaan gaa isaan akka gartee badhaafaman kan ta'an maatiin isaanii meeqa? Qonnaan bultoonni godina keenyaa akkuma beekamu godinni keenya godina hanqina wabii nyaataatiin beekamu. Dachiin qonnaan bulaan qabu baay'ee xiqqaadha. Kanarraan manca'insa qabeenya uumaatiin biyyeen dhiqamee gaarreen bosona qaban hundi manca'anii dhumanii dachiin qonnaan bulaan harka qabatee jiru kun hojii qonnaatiif kan hin mijoone ta'eetu ture. Sagantaa wabii nyaataa keessaa tokko kan ta'e sagantaa seeftineet kanaan hojiin bal'aan qabeenya uumaa kana kunuunsuun gaggeeffamee jira. Kanumaan ooyiruun qonnaan bulaa kanaa daagni keessatti dalagamee bosonni duraan manca'ee ture bakka takka deebi'u godhamee laggeen duraan bishaan dhaban bishaan argatanii maddi duraan gogee ture hundi yeroo ammaa burquu eegalee jira. Kanumaan cinaatti hojiin bal'aan bishaan irratti dalagamaatu ture harooleen adda addaa qotamaati turanii qonnaan bulaan kun galaana dabsatee hojii bishaanii irratti hojii bal'aan gaggeeffamee kanumaan oomishaa fi oomishtummaa isaa dabalee kanaan wal cinaatti immoo liqiilee adda addaa kan namaa fi tureen diboota gabbisuu ra'ee gabbisuu lukuu waan adda addaa hojii qonnaa irratti waan adda addaa irratti bobba'anii qabeenya horatanii maatiin isaaniitis isaanis qabeenya wabii nyaataa isaanii mirkaneessanii qabeenya horatanii yeroo ammaa eebbaaf gahanii jiran. Aanaalee kamirraa namoonni kun ammaan tana kan dhufanii guyyaa boruu asitti eebbifamuu ta'an? Aanaalee godinichaa 15 keessaa qonnaan bulaan guyyaa boruu eebbaaf magaalaa kanatti dhufu. Aanaalee sadeen kan
horsiisee bulaatiin alatti aanaalee godinichaa 15 irraa qonnaan bultoonni guyyaa boriitiif magaalaa Hararitti dhufanii eebbifaman. Qonnaan bulaan guyyaa borii dhufee eebbifamu kun bakka bu'oota qonnaan bultoota abbaa warraa 25 oliiti bakka bu'oota as dhufanii kan eebbifamanii qonnaan bultoonni isaan duubatti hafanii aanaa irratti jiran eebbi isaanii aanaa irratti gaggeeffama. Kaas dhufan qonnaan bultoota 1,100 qofaa. Waliigalatti ግን qonnaan bultoonni kun qonnaan bulaa 25 fi 611 bakka bu'anii tas magaalaa Hararitti argamanii. Abbootii warraatiyyoon kan ibsamu taate waan maatii meeqaatu isaan jalatti bula jechuudha. Maatii isaanii dabalatee waliigala 100 fi 28 fi 55 ta'an jenneeti shalaqnee jira. Obbo Ahmad mee akka waliigalaatti dhaamsi qabdan uummata kanaaf. Carraa kanaan dhaamsiin dabarsuu barbaadu maalinni qonnaan bultoonni guyyaa boruu eebbifaman kun qonnaan buloo kalee kuulii dalagaa turan magaalota adda addaatti sababa waan nyaatan dhabuutiin buqaa turan magaalota keessa naanna'aa turan maatiin ilmaan isaanii jalatti nyaata dhabuudhaan dhukkubsataa turanidha. Sagantaan kun sagantaa yeroo gabaabaati. Waggoota 4-5 gaggeeffamaatti ture. Yeroo gabaabaa kana keessatti wabii nyaataa isaanii mirkaneessuu qofa osoo hin taane qabeenya horatanii jiran qonnaan bultoonni kun. Kun maal garsiisaa namni tokko yoo tattaafate yoo carraaqate deeggarsa mootummaan godhuuf haala qixa kaayame sanii yoo itti fayyadamuu danda'e hiyyummaan kan nama wajjin dhalatee miti irraa bahuu ni danda'ama hiyyummaa seenaa godhuu ni danda'ama. Kanaafuu qonnaan bulaan hafes qonnaan bulaa hedduutu jira ammas qonnaan bultoota moodolee kanatti aanee eebbifamuuf deemu qonnaan bultoonni sun qonnaan bulaa amma eebbifame kana akka fakkiitti fudhatanii hojii isaanii irratti carraaqii isaanii jabeessanii hiyyummaa seenaa godhuu danda'uu qabna. Akkuma waliigalattuu hiyyummaa seenaa goone of dandeenye jiruu gaarii keessa jiraachuudhaaf tattaaffii guddaa godhuu qabna jedha. Abbaan fardaan boona siyoosiittiin garedeessi wanni boona ni lujiidha carraa akka tajabeessi. Abbaan fardaan boona siyoosiittiin garedeessi wanni boona ni lujiidha carraa akka tajabeessi. Muka ulee sibiilaa namni carraa akka tudhiira namni carraa akka tudhiira. Obbo Feesal Tamalii itti gaafatamaan waajjira wabii nyaataa qophii fi ittisa balaatis mee qonnaan jireeyyii wabii midhaan nyaataatiin ammaan tana if dandanii badhaafaman kana laalchisuudhaanis ibsanuu kannanii jiranii kana fakkaata. Gaafii gaarii gaafattanii qonnaan bulaan waggootii 4 darbe sagantaa seeftineetiitii fi sagantaawwan biraatiin hammatamanii turan akka godina keenyatti 4,400 fi 78 fi 258 isaan kun waggootii 4 darbe sagantaa seeftineetii fi baankii addunyaa akkanumas sagantoota buubii nyaata federaalaatiin sochii guddaan irratti hojjetamaa ture. Kana keessaa namoonni baay'een akkuma ulaagaa duraan kaa'ametti waggaa 5ffaatti eebbifamuu waan qabaniif akkuma ulaagaa kaa'ames sadarkaa godinaatti yeroo ammaan tana namoonni abbaa warraa fi maatiin benchmarkii mootummaan naannoo Oromiyaa kaa'e yookiin ulaagaa mootummaa Oromiyaa kaa'e qarshii 19,000 fi 200 ol qonnaan bulaa harkatee eebbiin gaggeeffama. Isuma jedhutti hundi ka'umsa gochuudhaan amma duraas abbaa warraa 808 akka godina keenyatti bara dabree eebbisnee jirra. Baroo eebba qonnaan bulaa sadarkaa godina Harargee baatti magaalaa Hararratti ni gaggeeffama. Qonnaan bulaan kun aanolee 15 irraa kan walitti dhufanidha. Qonnaan bulaan Hararitti dhufanii eebbaaf qophaa'an kun abbaa warraa 1,100dha. Walumaa galatti immoo eebbi kun abbaa warraa 1,100 magaalaa Hararaa dhufanii malee qonnaan bulaan 1,100 kun kan bakka bu'an abbaa warraa 25,000 fi 611dha. 25,000 fi 611dha. Kanaaf qonnaan bulaan kun yeroo duraatiif godina Harargee bahaatti parsantii amma nuti gaggeessaa jiru keessa harka 35 walumaa galatti qonnaan bulaan sadarkaa gaariirra jiran eebbaaf qophaa'anii jiran. Wanti guddaan dhaamsi an dabarsu kaleessa namoonni adda addaa sagantaan kun eessaa hunga hojjaanii kan dubbachaa turan sagantaan kun furmaata qabu jechaa kan turan arramoo qabatamatti qonnaan bulaan keenya qabeenya horatee eebbifamuu isaa gizee arkan of keessa deebi'an jedheeti yaada. Isaanuu arra deebi'anii sagantaan kun bu'aa qabeessa ta'uu isaa kan mirkaneessan waan taateef isaanis itti qaanya'an jeetiin arra dubbachuu danda'a. Kanaaf isinis anis qonnaan bulaan keenyas eebbaaf dhufuunis baga waliin gammanneen jaa galatooma.
bulchaan bulchiinsa godina Harargee Bahaa obbo Nuuree Qamareesgaa qonnaan jireeyyii badhaafamanii fi eebbifaman kana laalchisuudhaan ibsa kana fakkaatu waajjira isaaniitti nuu kennan.